Yaa hordoftoota chaanalii Gujii Siinimaa, baga nagaan gara chaanalii Gujii Siinimaa dhuftan. Nagaa keessanii nageenyi Waaqayyoo isiniif haa bacatu. Har'aan kana waan bareedaa isinii qabannee dhufneerra. Hanga dhumaatti chaanalii keenya like, subscribe, share gochuun nu jajjabeessaa. Waan bareedaa kan biraa qabannee akka isinii dhufnuuf. Addunyaa kanarraa hanga jiraannu wantoota baay'ee nama barsiisan gurra keenyaan dhaga'aa guddannee asiin baanerra. Har'as seenaa nama bareedaa kan nama barsiisu isinii qabanneerra. Kanaafuu hanga dhumaatti nu wajjin turaa affeerraa keenya. Seenichis akkas jedha. Namoota ogummaa isaanii fi yaadni isaanii keessaa burqu ajab nama jechisiisu. Nama umurii isaa 36 keessatti kitaaba 89 barreesse Felix B. Carter. Felix umurii ijoollummaa isaa waggaa 15 dura mucaa abaaramaa kan maatiif hin ajajamne, yeroo hundaa bakka badii kan ooluu fi barnootas baay'ee dadhabaa kan turedha. Mana barumsaa itti baratu keessaa namni sadarkaadhaan isaan gadi ta'e hin jiru. Maatiin isaa warra sooressa jedhamu biyyatti maqaa guddaa qabanidha. Daldala warqeen kan beekaman. Harmeen Felix qabeenya hedduu kuufachuun jireenya gaarii jiraatu. Abbaan isaa mana kitaabaa guddaa sadarkaa biyyaatti dorgomaa ta'e hundeessuun dubbiftoota hedduu horachuun sammuu namaa hedduu dammaqseera. Felix hanga kutaa 6 gahutti hagas maraa nama sammuu sirrii hin fakkaatu. Faallaa waan deemuuf isaaf godhii dhiisiin yoo ta'u, dhiisiin immoo godhiidha. Firaa fi hiriyyaa hunduu yoo garaa gurra itti isaanii dhaga'u hin qabu. Felix jechuun afaan Iskootishiin rakkisaa jechuudha. Badee hin badne Felix isa yaani galgala dhufa, humni ganamaa ni dhuma jedhamu ta'e. Felixiif yaani galgala dhufe. Kitaabota manaa kuusa abbaa isaa keessa jiru dubbisuun amaleeffate. Keessumaa kitaabni Maarkiin Vard barreeffame kan Waaqdood yookiin wal barra jedhu Felixin ijaaree. Kitaabichi ogummaa guddaan kan barreeffame yoo ta'u, Maarkiin fi Felix wal barsiise. Hiriyoota isaanii taasise. Felix yaada Maarkiin guutumaa guutuutti yommuu amanu nama qajeela ta'uu danda'a. Argite kan eenyuyyuu jijjiiruu dadhabe itti dhiise. Kitaabni tokko salphatti jijjiiruu isaa akkuma kitaaba Maarkiin dubbisee xumureen baatii tokko booda kitaaba Making Praise yookiin gaaddiduu kooti jechuun barreesse. Maxxansiisuun gabaarra oolche. Beekamtii guddaa gonfate. Kitaabni isaas doolaara Ameerikaa miliyoona 1.7 gurgurame. Wanta ajaa'ibaa jedhama. Dubbistoota hedduu horachuun jaalatamummaa olaanaa argate. Baruma wal fakkaatu keessa kitaabota falaasamaa, asoosamaa, walaloowwan fi kana fakkaatan 13 barreesse. Maxxansiisuun gatii gaariin gurgurate. Barnoota isaattis barataa cimaa ta'uun waggaatti badhaasa 3 argate. Dargaggoota yeroo gabaabaatti jijjiiramaa jedhamuun akka biyyaatti badhaasa guddaa fudhate. Bifuma wal fakkaatuun waa'ee seenaa isaa darbee seenaa barreessisee kitaabolee 4 maxxansise. Ergaan kiyya akkaataa fi haalli itti deemaa jirtu kun dhuma kee ibsu. Wanti boru ta'u wanta biraati. Waa'een kee haa odeeffamu. Ati garuu odeeffamuu miti, isa odeessanis miti. Waan si gorsan hunda osoo hin taane waan naaf ta'a jettu fudhadhu. Isa kaleessa turte irra jijjiiramtee gara jireenya fooyya'aatti geeddaramtee jirta taanaan dhimmicha of keessa baasi, kaanis barsiisi. Hanga dhumaatti waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Chaanalii keenya subscribe, share gochuu hin dagatinaa.